baga nagaa taatanii baga jiraattan isiniin jecha har'as dhufeen jira jechuudha. Tole egaa sababiin ani har'a itti dhufee fi yaada tokko kennachuun dhufe akkuma nama kamiiyyuu jechuudha. Innis egaa baay'een keenya keessumattuu shamarran jechuudha. Biyya keessattis biyyoota alaa garaagaraa keessattis gola madaamotaa keessattis aarsaa gurguddaa kaffalaa kan jiru dubartoota jechuudha. Engadduma kanallee poostii kan taate akkuma asirratti argaa jirtanii. Suura kana akkuma argaa jirtan jechuudha. Obboleettii kana miidiyaa garaagaraa irratti gadhiifameera. Ulfeessaniitu ofii isaaniitti taphatanii erga ulfeessanii booda baasanii gatan jechuudha. Baasanii gatanii sammuu ishee sirrii hin jiru. Isayyuu haa ta'uuti mi'a ishiin qaqqabattee baatee akka waan isheen hatteefaatti namoonni ilaalaa jiru jechuudha. Argitanii egaa nuti dubartoonni akkasidha. Akkuma kanammoo har'a yaada ani kennachuu barbaade. Waantiyyaa irrattidha jechuudha. Akkuma beektan egaa waantiyyaa namni wallaalee hin jiru. Daa'ima waggaa 13tti ilmoo godhattedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan kana hundumaa dandeessee har'ammoo sadarkaa isheen irra jirtus argitu eessa akka geesse jirtus argaa jirra jechuudha. Akkuma argaa jirtanidha. Haa ta'u malee egaa wanti nan dubbachuu barbaade dabalataanis akkasuma obboleettii dhuftee ji'a 3tti sammuun ishee sirrii hin taane. Ejensiin illee dhimma isaatii birrii isaa argannaan ergee bakka inni hanga birriitti harkaan kaa'ate gara eerpoortiitti ergu qofattidha. Maqaan ejensichaas kan beekamu isaan booda garuu wanti beekamu tokko hin jiru jechuudha. Egaa hordoftoota koo egaa ammami gara dubbii ijoommoo kana waantiyyaatti yoo deebi'e kana hundumaa maaliif hin kaase biyya keessattis ta'e biyya iddoo kamittiyyuu aarsaa gurguddaa kan kaffalu dubartoota qofadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Egaa waantiyyaan akkuma beekamu mucaa waggaa 13tti ilmoo godhatte har'a garuu waggaa 16 jirti. Waaqayyoof haa galatu. Haa ta'u malee egaa wantoota baay'eetu jira. Akkuma kanammoo mucaa lammaffaa godhachuu fi warri jettan ምን አስባችሁ ነው እንደዛ ብላችሁ የምትሰሩት እንዴ? ምን ሆናችሁ ነው? ኧረ ተው እግዚአብሔር እና walumaa galatti maal jechuu barbaadeeni intalli kun yookaan obboleettiin kun umuriin ishee umurii itti taphattee hin quufnedha jechuun waggaa 16tti ganaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee biyyoota ambaa kana yeroo ilaallu waggaa 18tti iyyuu daa'imadha jedhamu. Isaan daa'imadha eegi, daa'imadha nyaatatti kenna, daa'imadha nyaata ol baasiif, daa'imadha kana godhiif jedhu. Mucayyoon kun waggaa 13tti aarsaa eenyumtuu arguu hin qabne argite. Kanaafi har'a intarviiwwan ishiin goote irratti yoo dhaggeeffattaniitu ta'e akkuma kana motora miidiyaa tiiktook irratti yaada ishiin laattu yookaan immoo aakshinii ishiin hojjettu yoo argitaniitu ta'e miidhama keessa akka jirtudha. Ammas jechuudha. Ammas miidhama keessa akka jirtudha jechuudha. Obboleettiin kun yookaan immoo mucayyoon kun miidhama keessa akka jirtudha. Sababiin isaas maaliif namoonni baay'een yaada garaagaraatti irratti barreessu irratti hojjetu birreen mallishiillee koomentii tokko immoo baay'ee kan na gaddisiises na aarses na kolfisiises dhugaa dubbachuuf taanaan birreen mallasiliኝና አስፋው ይታከምበት ይሄን እኮ 1000 ብር ራሱ አይሞላም የላከችው ብር እንደምትለው አባለ ኮሜንታው ከናፊ እውነት አስፋው ማለት ደግሞ በጣም መልካም የሆነ ሰው ለሰው የሚያስብ እንጂ እንዳንቺ 1000 ብር ወርውሮ መልሱልኝ የሚል ሰው አይደለም ባለ ኮሜንቷ ማለት ነው። እና ወደ ኢጆታቲ ይሩንዲቡ ከናፊ ሙጫዮን ኩኒ ገርጋረሙን ሺ ገደሰነ ኬሳ አከባቱፍ ገመደ አከ ጅራቱፍ ማለ ጎለ ኬሰት ሂዳምቴ ቦአ ማልታ አከ ጅራቱፍ ምት አከ ያደ ከያት ጀቹዳ ኦኬ ወጋ 13 ዋን ከነዩ ደምደመቴ ኬሳ ደርብቴ nan hojjedhaa hojjechuun barbaada. Erga isheen jette hidhanii kaa'uun maaliif barbaachisa? Nan hojjedhaa mucaa koo irraa fagaachuun barbaadu mucaa koo qabadhee hojjechuun barbaada. Erga isheen jette ilmoo kan ishee maaliif qabuun barbaachiseedha nama gayyaanni gochuudha. Ilmoo kan ishee qabuun hin barbaachisu. Ilmoo ishee irraatii qabuu irraa fageessuun hin barbaachisu. Sababiin isaas mucaan kun haadeessu iyyuu malee miira haadhaa keessa haa jiraattu malee umurii ishee faana waan deemu argachuu barbaaddi. Kanaafiyyuu gola keessatti hidhanii kaa'uun umuriin kee ganaa dhadhanii maaqoyaa yookaan immoo bakka tursiisa daa'immanii keessa kaa'uun barbaachisaa miti.
Kanaaf egaa mucaan kun nan hojjedha. Mucaa akka nama kamiittiyyu birriin walitti qabameef suni akka ittiin hojjettuuf, akka ittiin jijjiiramtuuf, akka itti gadda sana keessaa baatuuf malee akka gadda sana keessa teessee itti boo'aa gadda sanaa harkiffachaa akka jiraattuuf miti. Wanti gaafa natti ta'u immoo kun akkuma waliigala seera biyyattiitti jechuudha. Waan tokko gochuudhaaf, waan gaarii tokko yookaan immoo waan tokko namni tokko tattaafatee hojjechuudhaaf waggaa 18 ta'uun guutiin jedhama. Okey, waggaa 18 ta'uun guutiin erga jedhame gaafa isheen gudeedamtu dubartiin kamiyyuu jechuudha. Waggaa 10, waggaa 5, waggaa 3 daa'imman gudeedamaa turan miti. Seerichi maaf hin hojjenne isa kanarratti? Dhiirri tokko dubartiin tokko waggaa 18 ta'uun guutiin gudeedamte. Akka barbaadetti taphate jireenya ishee dukkaneessee waggaa tokko yookaan waggaa 2 hidhamee dhiifamaan bahamee jedhama. Inni waggaa 18 jedhu sun iddoo sanatti maaf hin hojjetu? Dhugaan dubbadha. Dhugaa waan aarseefidha kun jechuudha. Intalli kun bakka haadha ta'eera. Nan danda'a. Qormaata kaleessaa natti hin caalu wanti kamiyyuu. Jechoota ishee keessatti ammas iddoo hin taane yookaan immoo jireenya hin taane keessa akka mucaan kun jirtu adaadoon ishee fudhatte jedhan. Adaan ishee fudhatte garuummoo kaaqime balaa yoona misaraው ስራ jette mucaan kun alchaalkutum በቃ ማለት ደስ የማይል ነገር ነው ምሳ እንደዛ አይነት ነገር ዋን namatti hin tolle yookaan immoo የሆነ jechuun waan namatti hin tolle way akka hojjetaa jirtudha jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo kanatti seerichi maaf hin hojjenne? Gaafa isheen akkana taatu namni akkas ishee godhe sun maaf seeratti akka dhiyaatu hin godhamne? Fedhii ishiinuu haa dhaqxu. Maaf hin gaafatamne? Har'a isheen birriin jira, birrii sanaan hojjedheetan of jijjiiruu barbaada. Mucaa koof bira kaa'ee barsiifachuu barbaada akka haadha kamiittiyuu hojjetadhee jiraachuuf danda'uun barbaada. Erga birriin jiraate erga isheen jette maal yaaddaniitudha waan meeqa irratti kan odeessitan? ምን አስባችሁ ነው ብዙ ነገር ላው ላይ የምታወሩት? ሁለተኛ ልጅ አርግዛለች። ቆይ እንደዛ ያላችሁ ሰዎች ሐኪም ቤት እናንተ ናችሁ ሐኪም ቤት የምትሰሩት? ምናልባት እሷ የተመረመረችበትን እንትን ያጸዳችሁ እናንተ ናችሁ ወይስ እቺ ልጅ እንደዚህ ቲክቶክ ላይ ወጣ ወይስ ደግሞ ያ የምትዘፍነው ዘፈን ማለት የሆነ እንዴት እንደምወድቅ የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ዘፈን እንደዛ ላይ አክታ እንትን አድርጋ ሰርታለች። ያ ራሱ የዘፈነችው ልጅ ራሷ እዛ ፍቅር ውስጥ ወይ ደግሞ እዛ እውነት ውስጥ ሆና ነው እንደ ዘፈነችው አይደለም። ማንኛውም ሰው እዚህ ሚዲያ ላይ ያለውና ከኋላ ያለው አንድ አይደለም፣ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። ስለዚህ ልጅቷ ትኖርበት ወይስ ለነገሩ እኮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰው ሲያለቅስ ነው እንጂ ሲደሰት አትወዱም። አንወድም ሰው ሲደሰት እና እባካችሁ ለቀቅ አድርጓል ልጅቷን ማለት ይሄን ስል ግን የሮም ከነጀዱ አከበር ባዳታቱ ሀጨብዱ ሚቲ gufuu kalee sana rukute sana fuudhanii hin darbine taanaan yeroo deebi'us isuma rukuta waan ta'eedhaaf. Kanaafuu beekti kaleessatti miidhamteetti. Mucaan kun egaa gadi baatee akkamitti akkan si jaaladhu maaf dhiifama waliif hin goonu wantoota akkasiidhaan akshin goote yookaan akkana goote aktii akkasiidhaan miidiyaa irratti baatee dannasteedhaaf miti. Yookaan amma yaanni namoota bakka itti lolaa jira namoonni baay'ee shaarrabsaa jiru yookaan dhiiratu jaallatee ammas dhiiratu akkas ishii godhee wantoota akkasii jira. Akkas ta'uu dhiisuu ni mala. Akkuma immoo kanaan dura interviyuu yeroo jalqabaa dhageessanitti yoo ta'e ani injinara ta'uun barbaada. Sirbituu yookaan immoo aartii keessatti sirbaa hojjechuun barbaada jette mucaan kun jechuudha. Haa ta'u isa shaakalaas jiraachuu dandeessi. Maaliif kallattii hundumaa hammeenyatti ilaala namni? Akkuma kana immoo umuriin ishee waggaa 16 ta'eera. Barumsa sanatti deebiteetti waa'ee barumsa ishee barachaa jirti namni jedhee gaafate jira. Har'uma ishee waan miidiyaa irratti baateef bakka gammaduun barbaada kan isheen asirraan jettu koo keessi ishee madaa qaba. Yoona itti siqee namni rakkina ishee yookaan immoo madaa ishee hubatee jira hin jiru. Kanaafuu walumaa galatti jechuudha በዛም እዚህም እያላችሁ ሁለተኛ ልጅ ከሆነላት ሁለት ልጅ በልጅነት ነው በቃ ተዋጣላት አይደለ? ቁስሏን ከሷ በላይ የሚያውቅ ሰው የለም። የተበደለችበት፣ የተጎዳችበት፣ የተሰበረችበት ከሷ በላይ ማንም ህመሙን የሚረዳ ምናልባት በሷ እድሜ በእንደሷ አይነት ሁኔታ የተጎዳች ሴት ካለች ነው እንጂ
ማንም የእሷን ህመም ሊረዳ ሊታመምም አይችልም። ምክንያቱም ለምን ተመልሳ እዛ ቦታ ውስጥ ከወደቀች ያ ህመማ ውሸት ነው ማለት ነው፣ ከረሳችሁ ማለት ነው። ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ አባቶች እንደሚሉ ምጥ ሲይዛቸው ማለት ሲወልዱ ምጡ እንደዛ ሲያጣድፋቸው ሲያማቸው ዳግም ወንድ ጋር የሚደርሱ አይመስሉም። ይቅርታ ይህንን ቃል ሲጠቀማ ይላሉ እናቶችም ማለት ነው። እና ግን ከደቂቃ በኋላ ደግሞ ይረሱታል ይባላል። ያንን ምጥ ልትረሳ ትችላለች። ተበደለችበትን ተገፋበት፣ በቃ ኑሮ አስጠልቷት፣ መበደል አስጠልቷት መድኃኒት እስክትጠጣ ራሷን ለማጥፋት መድኃኒት እስክትጠጣ የደረሰችበትን ሁኔታ ግን አትረሳም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምን ገፋፍታችሁ እኮ ሌላ ነገር ውስጥ ልትከቷት ነው እንዴ? ብሩ ነው ለብሩ ብላ ነው ለብሩ ብላ ነው። ኦኬ ብሩን እኮ 18 ዓመት እስከሞላት ማውጣት አትችልም ተብሎ ተዘግቷላ። እናት ናት እች ልጅ፣ እናትነት ሊሰማት ይችላል። ከእናትነት ደግሞ ወጣ በቃ ልጅ ተፈጥሯል፣ በቃ ፈታ ማለት ፈልጋለሁ ብላ እንደዛ ልትሆን ትችላለች። ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ በተለያየ መንገድ እሷን ከማቋሻሽ ይልቅ እሷን እንደዛ ነው ብሎ ከመስደብ ይልቅ ምክር ብጤ አሁን ብዙ ሴቶች እግዚአብሔር ይስጣቸው ናት በጣም እየመከራችሁ አንቺን የምታክል ልጅ አለችኝ፣ አንቺን የምታክል እህት አለችኝ፣ 16 ዓመት ልጅ አለችኝ፣ 16 ዓመት እህት አለችኝ ብላችሁ እየመከራችኋት ተጫውጪ። ግን የትላንትናው ቦታ ላይ ግን እንዳትገኝ ብላችሁ የምትመክሯት እውነት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እቺ ልጅ እንኳን በስድብ በትረባ ምናምን በቃ በቅኔ ምናምን ምንም ብታደርጉ የባሰ ትሄድበታለች እንጂ አትመለስም። ግን እንደዚህ አይነት ደግሞ ልባችሁ ቅን የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ምክርና ቁጣ አንድ ላይ አድርጋችሁ የምታስቀምጡላት ሊመልሳት ይችላል። ልጅ እውነት ስህተት ቦታ የማይሆን መንገድ ላይ ካለች ማለት ነው። እና በተረፈ ደግሞ ብሬን ወይኔ ብሬን ባላዋጣው ነው። ይሄን እኮ እውነቴን ነው የምላችሁ 50 ሺህ ያዋጣ ሰው ሊኖር ይችላል፣ አንድ ሰው ማለት ነው። ግን ያ ሰው አይናገርም። ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ቃልም ይሄኛው እጅ ሲሰጥ አንደኛው እጅ ዞር ብሎ እንዳይ ይላል ቃል እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። እውነት ለመናገር አላቅም እንግዲህ ሌላ ሃይማኖት ውስጥ እንደዚህ አይነት ግን ሰታችሁ መልሳችሁ ሰዱ። እንደውም በሙስሊሞች ደግሞ ብድር ራሱ ሲሰጡ የሆነ የሚወልድ ምናምን ነገር እንደማይቀበሉ ነው የምሰማው ማለት ነው። እና አንቺ ከየትኛው ማህበረሰብ ተፈጥረሽ ነው ሰተሽ ዞር ብለሽ የተፋሽው ነገር ዞር ብለሽ አንሳት ዞር የምትዩ? ይህን እኮ ወይ 500 ብር ወይ 1000 ብር የማይሞላ ብር ሰተሽ ነው መልሱልኝ የምትዩ። በጣም ቀልደሻል። ለአንቺ ቀልድ ሊመስል ይችላል እና ጥሩ አይደለም እላለሁ። እና ወሉማ ገለት ወሪ ጎርሳ ጅረን ወሪ ኦቦሌቲ አመኬ ቀባ ilmoo amma kee qaba jedhanii umurii kee kana kan geessu qaba jedhanii gorsaa ittis eekamaa jirtan waan gaariidha. Inni kun gorsaa ta'e qaba. Garuu duuchaadhumatti hammammatanii dhaqanii arrabsoo irra naquun ittumaatii karaa irraa ishee deebisuu ta'a malee raawwatee karaatti isheen deebisu. Isa kana beekuu qabna jechuudha. Kana fakkaata. Kanaaf egaa walumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan kallattii kamiinuu biyya kam keessattuu yoo dubbatte kan hin dhaga'amne miidhamtee balleessituu kan taatu የሚገርመኝ እኮ ተበድላ በዳይ ተጎርታ ጎጂ ሴት ለምን በእኛ ሀገር ላይ ግን ለምንድነው እንደዚህ ሆነ? እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና እባካችሁ በተቻላችሁ መጠን በቃ ሁለተኛ ልጅ ብላችሁ ለዚህ እቺ ልጅ እኮ ገና አንደኛ እድሜዋ ልጅ ናት። አንደኛ ልጅ ናት። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ስታደርጉ ሰው እኮ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰው የሆነ የሌለውን ነገር ሰይጣን ደግሞ ምን ሰርቶ ይብላና ሰው እንደዛ ሲያደርግ ገፋፍቶ ወስዶ እዛ ውስጥ ቢከታት ሌላ ልጅ እንዲመጣ እና አርፋ ህይወቷን ትኖር። በተቻላችሁ መጠን ምከሯት፣ ከስድቡ ይልቅ ምከሯት። እና ለማንኛውም ጥሩ ነው ማለት ምን እንላለን ታዲያ? ለማንኛውም ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደምታወቀው የሚሰደቡትም አጥፍቶ ተጎርቶ ጥፋት በእነሱ ላይ ደርሶ ብዙ በደል እነሱ ላይ ተደርሶ የሚሰደቡትም እኛው ሴቶች ነን።
እና በተለያየ የአረብ ሀገራትም እንኳን በአሁን ጊዜ ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው በሴቶች ላይ ነው። እና እባካችሁ በተቻላችሁ መጠን ከስድብ ይልቅ ምክር ሰጥታችሁ ደግሞ ከመውቀስ በቃ አንዴ ሰጥቻለሁ ይቅር ትውሰድ ሆኗል ማለትንም አንዳንድ ሰዎች ለሁሉም ሰው አይደለም እና እንደዛ እላለሁ። ዋንትያ አንቺ ደግሞ እንግዲህ የተጎዳሽበትን አንቺ ነሽ የምታውቂው። አማ ከሚደምትስቱ ቤካ hangam akka aarsaa kaffaltesitu beekaa. Kanaaf amma danda'ametti warra keetti illee araaramuu yaadii jechuun aqii arguu yaadii siyaa ari'aniin jedhan akka kootti warradha waan ta'eef. Kanaafuu kanadha waanan jedhu akkuma kanallee egaa kallattii adda addaatiin